Akkam jirtan lamaanaan sa'a namaan maatii waatiin daka garan biyya biyyoon kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dabaree oduu jirra geenye jirra. Oduu jirraa kan isinitti Muhammad Fantaalletiin. Guddaa shawaaritaa aanaa Gandabarat magaalaa Kaachisitti waraanni mootummaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun manaa fi qabeenya jiraattotaa ibiddaan gubuun dhagahameem. Hagayya tokko bara 2021 sanbata guyyaa dheengaddaa jiraataa magaalaa Kaachis kan ta'e abbaan maatii 10 nama maqaan isaa Daaluu Kuttaayee jedhamu mana jireenyaa birrii miiliyoona tokkoon bitatee keessa jiraachaa ture. Waraana bilisummaa Oromoo deeggarta mallaqaan gargaarta jechuun humnoota kanneen jalaa gubachuu maddeen gabaasanii jiru. Manneen jiraattotaa biroolleen sababuma kanaan magaalattii keessaa diigamaa akka jiran Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork mirkaneeffateera. Urwal qabateen kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Daawwee Haarawaa ganda Uraanee Salaamaa jedhamu keessatti waraanni biltiginnaa manneen namoota nagaa ibiddatti qabsiisuun gubaa jiru jedhameem. Namoonni manni jalaa gubate kunneen dubartoota yoo ta'an abbaa warraa keessan waraana bilisummaa Oromoo deeggara sababii jedhuun akka mana isaanii duraa guban maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Naannoo Affaar keessatti walitti bu'iinsa uumameen uummanni 75,000 qeerraa buqqa'uun gabaafameen. Naannoo Affaaritti walitti bu'iinsa waraana adda bilisummaa uummata Tigraay waliin geggeeffamaa jira jedhameen torban tokko kan darbe yoo ta'u hanga ammaatti aanaalee 6 keessa namoonni 75,000 qeerraa buqqa'uutti gaafatamaa waajjira ittisa balaa fi wabii nyaataa naannoo sanaa Muhammad Hussein miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Tokkuma mootummoota fi xiinsa sanyii Itoophiyaa keessaa ittisuuf ibsa baaseem. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhimma ittisee akka fixiinsa sanyii fi gorsaa addaa barreessaa UN kan ta'an Aliis Waayirimu Naariituu Itoophiyaa keessatti hokkorriim gosa hammaachuu fi naannoo Tigraay, Affaar, Somaalee, Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti seera namummaa sadarkaa addunyaa fi seera mirga namummaa irratti dhiittaa hamaan itti fufuun kan isaa yaaddessu ta'uu ibsanii jiru. Ambassador Samantha Power namoota jajjaboo sadarkaa addunyaatti qabsoo Oromoon taasisaa turee fi har'as itti jiru cinaa dhaabbatan keessaa tokko ta'uun himameem. Samantha Power qabsoo manni Oromoo kan Oromoo Protest jedhamuun beekamu cinaa dhaabbataa kan turte yoo ta'u tibba kana daawwannaa hojiif gara Finfinnee dhufaa kan jiran qondaalli mootummaa Ameerikaa kun miidiyaalee fi dabballoonni sirna mootummaa bilchiginnaa ejjennoo qondaala Ameerikaa kana waan beekaniif sodaa fi naasuudhaan jeeqamaa jiraachuun isaanii mul'ataa jiras jedhameera. Oduu ijoo keenya xumura argeenye jirra. Reeffi namoota 40 qarqara bishaanii naannoo daangaa Tigraay fi Sudaan irratti argaman jechuun Associated Press dabalatee miidiyaaleen garaagaraa gabaasan. Reeffi namoota 40 caalanii bifa suukanneessaa ta'een ajjeefaman naannoo daangaa Tigraay fi Sudaan qarqara lagaa Takazeetti argame kun reeffa dhalattoota Tigraay ta'uu danda'a jedhamuun kan shakkame yoo ta'u naannichatti daawwannaa hojii taasisaa kan jiran Ambassador Samantha Power gochaa suukanneessaa kana balaaleffatanii jiru. Ijoon keenya kana fakkaata amma Muhammad Fantaalletiin gama ogummaa kaameraa fi gulaalli suur sagaleetiin tuujii Muhammad Nafaana ture fayyada.